Imma DV bara 2027 waliin kan wal qabatu ammayyuu tuubirraa kan isiniif darbudha. Nagaan Rabbi isiniif fayyadu akkam jirtu. Akkuma isin beektan DV'n bara 2027 baay'ee duubatti fagaachaa dhufe. Akkuma isin beektan kanaan dura Oktoobarii 5, Oktoobarii 6, Oktoobarii 6, 7, 8 kan banamaa ture. Amma gara Oktoobarii 16 jedhamee ture. 16 irraa extend ta'ee amma hanga ammaatti guyyaan isaa kan hin beekamne ta'ee jira. Kan namoota hundumaatiif gaaffii kan ta'e. Kana fayyadamuudhaan namoonni tokko tokko immoo jalqabeera jedhanii linkiiwwan adda addaa, saayitiiwwan adda addaa, ejentiiwwan adda addaa biraa namoota olii gadi erguudhaan namoonni qarshii isaanii akka saamamaa jiranidha kanan dhiyeeffadhee jiru. Akkasumas illee namoonni tokko tokko karaa TikTokii, karaa sooshaal miidiyaa adda addaa bilbilaan illee bilbiltanii jalqabeera jedhamaa jira. Dhugaadha moo sobadha addanuuf baasii kannaan jettanii jirtu. Kanaaf guyyaa har'a dhimmicha isinitti agarsiisuudhaafi so namni kamiyyuu ofiisaa ilaallatee ofiisaa adda baafachuu kan danda'udha. Kun eenyuun osoo hin gaafatini. Kanaaf gara weebsaayitii isaanii isa sirrii deemnee dhugaadha moo sobadha kan jedhu adda baafachuu ni dandeenya jechuudha. Ofii keenyadha. Gaafa intiriin jalqabu intiriin jalqaba. Gaafa hin jalqabne garuu staatas jedhee jira. Staatas isaa qofa ilaallata kan bara 2024-23 kan ture namni riizaaltii isaa ilaallachuu ni danda'a hanga ammaatti. Intirii gochuu kan immoo daataa informationii galchuun hin jalqabne. So salphaamatti namni tokko gara kana ni dhufa. Gara kana erga dhufee DV program .states.gov jedhee erga barreessee booda kanuma hit godha. Erga kana hit godhee booda jalqabarra kan dhuftu u.s.department of state kan jettu kanarra gara jalasaa electronic diversity visa kan jettu kanarratti haa cuqaasu. Erga kana irratti gadi cuqaasnee booda peejii gara biraatti nu geessa. Akkuma isin argaa jirtan informationii kan argitu jechuudha. Electronic Diversity Visa Program jedha. Thank you jedha. Sanaa booda gara gajjallaa kana dhuftan bataniin active taate jirtu check statusii qofadha. Check statusii kana irratti gaafa click gootan statusii keessan qofa guuttachuu kan dandeessan informationii galchitu jechuudha malee intiriin active ta'ee informationii active intirii irraa waan isin baafatan tokkollee hin jiraatu. Please ammas na hubadhaa. Namoonni baay'een jalqabeera jedhanii weebsaayitii sobaa hojjetanii linkii sobaa hojjetanii isinitti arganii informationii birriidha kan bara naannoo doolaara waan qabuudhaaf namoonni baay'een sana karaa ittiin saaman barbaaddachaa waan jiraniif yeroo waggaadhaa gara waggaattis kun ta'a waan tureef akkasiin of eeggattaniif jedheen. Gara kana erga dhuftanii booda continue jettu. Gaafa continue jettan bakka confirmation number, last or family name, year of birth and authentication qofa kana qofatu jira. Kana jechuun kan yeroo riizaaltiin ba'u riizaaltii keessan ittiin check godhattanidha malee kana amma ittiin haaraa guuttan miti. Kanaatiif please information sobaa namoonni isinitti daddabarsan hin fudhatina, hin dhaga'ina. Sirnaan ofii keessan weebsaayitii kanarra galaatii addanuma kana dvprograms.state.gov kan jettu kanarra galaatii ofii keessan adda baafadha. Ofii keessan adda baafadha. Eenyuun osoo hin gaafatin bilbila keessan irratti baruu dandeessu, laaptooppii keessan irratti banuu dandeessu, ofii keessan seentaniiti. Gaafa DV'n jalqabu maaltu dhufa? Peejii kanarra maal argatta kan jettani akka kanatti dhufa. Gaafa kana continue gaafa jettan information lamatu dhufa. Entry way status kan jedhutu dhufa. Entry irratti tuqxu information barbaachisu sana irratti footoo keessan guutu plus information adda addaa karaa sana guutu. Amma garuu kan jiru statusii qofa kan nu ittiin check godhannu riizaaltii keenya check godhannu qofatu active ta'e waan jiruufi kanaatiif please osoo hin jeeqamin ofii keessan adda baafadhaa. Inni kabroon namoonni gaafa DV kana guuttan tokko suuraa dhiyeenyatti kaatan yoo fayyadamtan gaariidha. Kan ji'a asitti kaatan yoo fayyadamtan gaarii ta'a. Inni kabroon namoonni haadha manaaf abbaa manaa tatanii jirtan haadha manaaf abbaa manaa qofa ijoolleen qabdan yoo ta'e haati manaa al takkaa guutti abbaa manaa ishee of jalatti galmeessiti. Abbaa manaa al takkaa guuta haadha manaaf jalatti galmeessa carraa lama qabu jechuudha isaan. Akkuma kana ijoollee of jalaa qabdu yoo ta'e immoo ijoolleen keessanis akkuma kana isin jalatti ijoolleen keessan garuu waggaa 21 gadi ta'uu qabu. Waggaa 21 ol taanaan accepting godhu sanaaf reject isin jalaa gochuu danda'a. Ijoolleen keessan waggaa 21 ol taanaan ofii isaanii of danda'anii guutuu danda'u. 21 gadi taanaan garuu ijoollee keessan of jalatti galmeessuu ni dandeessu. Gaafa galmeessitan informationii clear ta'e
fuulii kan ta'e galmeessuu danda'u qabaattu. Because ijoolleen keessan paaspoortiin qaban ta'uu danda'a. Isinumti illee paaspoortiin qabdan ta'uu danda'a. Sanaan kan wal qabatu informationii sobaa yoo har'a galchitan boru paaspoortii gaafa baafattan informationii amma DV lottery yookaan immoo diversity visa kan irratti guuttan waliin match waliin godhu tanan chaansiin boru imbaasii galtanii kufuu keessanii illee ni bal'ata jechuudha. Kanaatiif informationii sirrii waa'ee DV wajjin kan wal qabatu waa'ee paaspoortii keessan wajjin illee maap kan wal godhu galchuu danda'u qabaattu. Barrii dhaloota keessanii bakki dhaloota keessanii suuraa isin galchitan the latest waan ta'uu danda'u qabaata. Yoo kana hin taane garuu chaansiin keessan isin jalaa gubachuu danda'a. Akkuma kana namoonni baay'een levelin yookaan immoo qualification maal barbaada kan jettan high school jedha. High school if isaa ol jedha information jiru. Just high school in akka biyya alaatti maybe kutaa 11 kutaa 12 ta'uu danda'a yookaan immoo namoota certified ta'uu danda'a. Kanaatiif namoonni kutaa 12 barachaa jirtan kan certification hin qabne yookaan immoo certified kan hin taane guutuu dandeessu because guyyaa dheeraa fuulduratti waan qabdaniidhaa fi akkuma kanallee namoonni diploomaa qabaattan kutaa 10+3 qabaattanii muuxannoo adda addaa qabaattanis guutuu dandeessu. Namoonni kan immoo digrii diploomaa maastersii warri qabdan just kanaan dura akkuma guutaa softanitti guutuu dandeessu. Kanaatiif informationii backgroundii footoon keessan backgroundii isaa adii ta'uu danda'u qabaata. Please kan akkan dogongorre lammaffaa 600 vertically 600 horizontally pixelii 600 ta'uu qaba. Namoota warra mana suuraatti gaafa kaatan sirnaan cituusaa yookaan immoo adda ba'uusaa cituusaa adda baafadha. Yoo ta'uudhaa baate appilikeeshiniin jira. Appilikeeshinii weebsaayitii kanarra jira. Plus yoo barbaadan immoo application isin bilbila keessatti buuftanii suuraa sanatti upload gootanii dhuguma suuraan kun sirrii moo sirrii miti kan jedhu kan isin check gootan waan jiruudhaaf gara sanallee applicationii USA green card photo kan immoo tools kan jedhu barbaadanii applicationii Play Store irra Google Store irra hidhattanii erga buufattanii booda sanaan illee cross check godhachuu ni dandeessu. So waan hundumaa internetii irra jira. Wanti isin nama gaafattan hin jiru. Wanti isin jalqabeeraa hin jalqabne jettanii nama birootti bilbiltan hin jiru. Whatever wanti isin barbaadan hundumaa sirra jira. Linkii kana qabadhaa sirriitti adda baafadhaa namatu isinii guutatanan https://divprogram.states.gov ta'uusaa sirriitti linkii isaa ilaalladhaa yeroo namni isinii guutu. Because namni sobee linkii addaa qopheessee linkii isaa irratti informationii guute confirmation numberii sobaa isinii laatee doolaara keessan isin jala hatuu danda'a, birrii keessan isin saamuu danda'a. Kanaatiif qarshii Itoophiyaadhaan sii kaffala doolaaraan sii kaffala qarshii Itoophiyaadhaan immoo kaffalii namoota jedhan keessumaa gaafa bira dhaqxan sirriitti linkiin kun sirrii ta'uusaa adda baafadhaa. Sana qofa immoo osoo hin taane wanti isin sirriitti adda baafachuu qabdan confirmation numberii sana dijiitii meeqate adda baafadhaa. Dijiitii meeqate sirriitti adda baafadhaa. Isa waggaa darbe hojii wal bukkee compare godhaa sirrii moo sirrii miti kan jedhu. Because namoonni olii gadhaanii dafqa karaa mallee dafqa nama nyaachuu barbaadan baay'eetu jiru. Kanaatiif please warri hin beekne anaanis kontaaktii gochuu dandeessu. YouTube karaa YouTube commentii jalatti barreessitanii kontaaktii na gochuu dandeessu. Akkuma kana immoo namoonni gargaarsa barbaadan kontaaktii na gochuu dandeessu. Namoonni information waa'ee kana barbaadan kontaaktii na gochuu dandeessu. Hanga danda'e hanga humni koo danda'e isin support gochuudhaaf isin cidhan jira. Jabaadhaa isinan jedha yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Namoonni YouTube kiyyaaf haaraa taatan please subscribe godhaa. Namoota biroof share godhaa. Wanti isin kaffaltan hin jiru. Kanaaf hin dagatinaa isinan jedha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Jabaadhaa ammayyuu tuubiin ammallee